Guyyaa deengaddaa rooba cimaa roobeen karkarfuu fi carooraa qilleensiitti asmeessuudhaan mana barumsa madrasaa Abubakr Siddiq kilaasii fooqii gubbaa yoo bishaan guutu kilaasii jalaatis galanni itti seenuudhaan madrasaa guutuu bishaanitti jijjiiree jira. Barattoonni madrasaa Abubakr Siddiq baay'ee rifachuun barumsa keenya lakkifnee hin gallu jechuun affata isaanii bishaan jalaa maratanii sa'aa 3 fi daqiiqaa 42 fi sakandii 34 dhaabbatanii qara'anii. Dhaggeeffattoota keenya waan achitti ta'es barataa tokko dubbiseetiin jira teleefoonaanii neetworkiis rakkina neetworkiitiif nu waffalchaa isiniin jechaa mee walumaan waan barataan kun jedhu haa hordofnu. Hello kabajamaa fi jaalatamaa madrasaa Abubakr Siddiq irraa kanin si bilbilaa jiru. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Meegaa dhaggeeffattoonni keenyas si dhaga'aa jiranii deengadda rooba hamaa achitti roobeen akka malee akka miidhamtan dhageenyeetti isiniif dawwallee waan achitti ture mee dhaggeeffattoota keenyaaf osoo nuu himtanii isin gaafanna. Dhaggeeffattoonni keenya daawwachaa jiranii mee dhaamsa dhumaa dhaggeeffattoota keenya uummata islaamaa cufaaf qabdu mee gamanumaan carraasiif kan Egaa dhaggeeffattoota keenya sagaleen amma dhageessan tun kan barataa achirraahi nutis oduu keenya har'aa asumarratti xumurraa oduu keenya idilee hafan wajjiin turtii gaarii isiniin jechaa